Nagaaf araarri waaqayyoon dhuma keessaniif haa baay'atu. Qulqulloonni iddoowwan garaa garaa teessanii sagalee kana daawwattan irra deebi'een jedhaa biyya keessaa biyya alaa teessanii sagalee kana kan daawwattan boloonni maatiiwwan waaqayyoon dhuma keessaniif nagaa waaqayyoo haa baay'atu jecha guyyaa har'aa fuuldura keessanitti argamee kanan jiru kutaa dubbii waaqayyoo keessaa kutaa gabaabaa ta'een dubbii waaqayyoo akka wajjin qooddannu barbaada. Sagalee waaqayyoo keessaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 kaaseen isin dubbiseen achirra dhaabanne yeroo gabaabaadhaaf dubbii waaqayyoo wal duukaa hin baranna. Sagalee waaqayyoo bu'uura jireenya keenya waan ta'eef. Wangeela Maatiyoos 6 kaasee nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusiin amma 11tti. Egaa yommuu kadhattan yaa waaqarra jirtuu abbaa keenyaa maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'u akkasuma immoo lafarrattis haa ta'u. Soora har'aa bor nu barbaachisu har'a nuuf kenni. Akkuma nu yaranuu yakkaniif dhiifne yakka keenya nuuf dhiisi. Qoramatti nun galchiin hamaan oolchi malee mootummaan humni ulfinni baruma hama bara baraatti kan keeti. Ameen. Waaqayyoo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waa'ee kutaa kanaaf daqiiqaa tokko waaqayyo akkanatti dubbatuudhaaf haala kamiif iddoo kamiyyuu kan jirtanii akkasiin kadhattan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Daandii deemtanii too mana keessan teessanii iddoowwan garaa garaa teessanii too hojii gaggeessanii kan dhaggeeffattan yoo jiraattan iji keessan foonii walirra bu'uu yoo baate qalbii keessan akkasiin na wajjin kadhattan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Daqiiqaa tokkoof kadhannee sagalee waaqayyoo dhageenya. Dur kan turte har'as kan jirtu bara baraan kan jiraattu abbaa gooftaa keenyaa mootii moototaa isa waan hundumaa ol taatee si galateeffanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Kaleessa sar'a sagalee keetii wanti haaraan ta'aa tureera. Har'as hin ta'a. Sagaleen kee kaleessa eengaddaa warra boo'an, warra kufan, warra caban kallattii hundumaan gargaarsaaf gadi jedhee dubbii kee ergitee nama baay'ee gargaarteetta. Har'as sagalichi humna eeggatu of keessaa qabaa'edha sagaleen kee. Maqaa Yesuusiin namni sagalee kana dhaggeeffachaa jiru humna sagalee kee naa gargaaramu. Hafuura sagalee kee jabina haa argatu. Ergaa sagalee keetiin moo'icha haa argatu. Kanaan kan mormu qalbii namaaf sammuu namarratti kan argatu kamillee hojii alaa ta'u. Humna sagalee kee humna mootummaa kennu walakkaatti hojjedhu maqaa Yesuusiin ameen. Kutaa ammaa kana ka'umsa godhee waan gabaabaa yeroo gabaabaa keeyattan isin biraan ga'uu jaalladha. Gurra keessan naa ergisaa na dhaggeeffadhaa galala waaqayyootiini. Wangeelli Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 qabdanii amma 13 dubbiftanii waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bartoonni gaaffii isaan gaafatan tokko argisiisa. Bartoonni maal jedhanii kadhachuu akka qaban waa'ee kadhataadhaaf isaantu gooftaa keenya Yesuusiin bartootatu gaaffii gaafate. Kadhachuun akka isaanii ta'utti maal jennee akka kadhannu waa'ee kadhataa nu barsiiseedhaan. Yommuu kadhattanii jedhe gooftaan yommuu kadhattan yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasuma immoo lafarrattis haa ta'u jedhaa kadhadhaa jedhe. Kadhata barbaadaniiru. Humna kadhataa immoo beektu. Kadhanni harkatti waaqayyo harkaa qabeenya eebba deebii fudhatanidha. Kadhati immoo hariirootti waaqayyo wajjin arganidha. Karaatti waaqayyo wajjin dubbatanidha. Isaan kadhannaa barbaadan kadhannaa isaanii kanaaf garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha guddaa tokko ittiin jedhe. Yommuu kadhattanii jedhe yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasumas lafarrattis haa ta'u jedhaatii kadhadhaa jedhe. Waa'ee jaalalaa gidduu galeeffattee haase. Wanta waaqarraa qulqulluu akkuma ta'e jaalalli kee waaqarra akkuma ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u jedhaa jedhe. Waa'ee kadhataa keessatti wanta waaqarraa gara lafaatti gadi fiduudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humna mootummaa waaqayyoo keessa jiru gara biyya lafaatti bartoonni akka ittiin jiraatanidhaa fi kadhata keessa galchee isaan kadhachiise. Guyyaa har'aa mata duree akka zirootan dubbadha. Jaalala waaqayyoo keessatti jiraachuu waan jedhu isinitti dubbadha. Waa'ee jaalalaa waaqayyoof gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu gaafuma bartoonni kadhata nu barsiisi jedhanii kadhata isaan barsiisuudhaaf gaafa ka'e humna kadhata isaanii jabeessu utubaa kadhata isaanii waan ta'ee yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarra akka ta'e akkasumas lafarrattis haa ta'u jedhaatii kadhadhaa. Jaalalli waaqayyoo inni waaqarra jiru lafarratti akka ta'u. Humni jaalala waaqayyoo kun mootummaa waaqayyoo keessanii oolee bulu kun
isaa wajjin akka ta'u biyya lafaarra jiru waan ta'eef kana gadhaa kadhadhaa jedhe. Itti fuftanii yoo dubbiftan waa'ee soora isaaniidhaaf yaaddoo akka isaan hin qabaanne Waaqayyoon gaafatanii akka Waaqayyo isaanii kennu. Warra isaanii akkaniif dhiisanii Waaqayyo akka isaanii akka dhiisu garagariitti agarsiisa. Wanta barbaade garuu ani jaalalli kee Waaqarra akka ta'e akkasumas lafarrattis haa ta'u jedhaa. Jaalalli humna guddaa qaba. Jaalala Waaqayyootti jiraachuun garuu kamii garas guddaadha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin gaafa laaltan biyya lafaarra yeroo ture fedha ofiisaa, jaalala ofiisaa, barbaacha ofiisaa hin jiraanne. Kan abbaasaa jiraachaa ture, fedha abbaasaa raawwachaa ture, jaalala abbaasaatti jiraachaa ture. Jaalalli baay'ee guddaadha. Jaalalli humna qabeessadha. Biyya lafaa kanarratti jaalala jedhamee kan yaadamu baay'ee ta'uu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbii isaa dubbatu wangeelii Maatiyos boqonnaa 24 yeroo dubbiftanii waa'ee jaalalaaf yeroo dubbachuuf ka'u garbichi tokko mootii lamaaf hin jilbeeffatu jedhe. Tokko jibbee tokko jaallachuu qaba. Tokko ganee tokko wajjin fudhachuu qaba jedha. Isinis akkasuma jedha. Eenyullee jedha Waaqayyoodhaaf horiidhaaf jiraachuu hin danda'u jedha. Yookaan Waaqayyoof jiraate horii jibbuu yookiin horii jibbee Waaqayyoof jiraachuudha jedha. Yookaan Waaqayyoon jibbee horiif jiraachuudha jedha. Maal jechuuf kana jedha Yesuus horiin hin barbaachisu miti. Jaalalli Waaqayyoo kamiin bakka akka hin buune. Jaalalli Waaqayyoo kamiin akka hin fakkeeffamne adda akka ta'edha. Gooftaan foonii yeroo baay'ee horiidha. Horiin immoo jireenya namaa keessatti gaafa qabatu humna wanti hamaan irraa madduudha. Kanaaf maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokko jibbee tokko jaallachuu akka qabu. Jaallatamuun kan malu Waaqayyoodha. Kanaaf jaalalli immoo humna guddaa qaba. Du'aa garas jaalalli humna qaba. Biyya lafaarratti namni kan sodaatu du'aadha. Du'aa garas garuu jaalalli hin caala. Kana kan nu barsiisu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Akkamitti gaafa jettan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo gara biyya lafaa dhufee biddeen nyaachuu, bishaan dhuguu, waaq ta'uu waan biraatti gara akka osoo hin ta'in du'ee du'aa ka'ee warra karaa afuuraa du'an du'aa keessaa kaasuudhaaf dhufe. Kanaaf akka inni gara biyya lafaa dhufee du'ee du'aa ka'ee warra du'an du'aa keessaa kaasuudhaaf kan isa fidee hidaa biraan qabu, dirqama biraan qabu, jaalaladha. Kanaaf maalnire jaalalli du'arrayyuu hin caala. Jaalala Waaqayyootti jiraachuun immoo jireenya amanaaf nama gooftaatti amaneef humna guddaa qaba. Kanaaf jaalala Waaqayyootti jiraachuun firoottan koo haalotaa garas, horii garas, wanta kamii garas. Gufuun gufannaa obboloota baay'ee kakuu moofaas kakuu haaraas gaafa laaltanii jaalala Waaqayyoo garas jaalala kan biraat bitamuudha. Kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya kan kaase jaalala horiiti. Saduraa Ximiitoos 6:10 irratti maalidhaa? Horii jaallachuunidha. Hundee wanti hamaan irraa madduudha. Horiitti gargaaramna malee hin jaallannu. Jaalala jechuun immoo bitamuufidha. Jaalala jechuun to'atamuufidha. Fakkeenyaaf isin kaase namni nama tokkoof dhugaatti jaallatu hin abboomamaaf, hin bitamaaf, hin dhaga'aaf taa'e yoo jedhen ta'a. Horii akkatti gargaaramnu malee akka jaalalaan qabamnu hin barbaadu. Asan deebi'a gara kutaa dubbii kootti. Gooftaan keenya Yesuus maayide kanaaf waa lama jaallachuu akka dandeenye namni jaalala kan isaatti qabame akka jiraatu barbaada. Ingeela Yohaannis keessatti gaafa laaltanii yoona jaallattan jedhe gooftaan abboommota koo eegdu jedhe. Yoona jaallattan abboommota koo eegdu. Ani immoo jedhe kana fi koo isin hin barsiifne jedhe. Sabbaa koo irraan baradhe fedha abbaa koo isa waan Waaqarraa dhageessanan isin barsiisa jedhe. Egaa jaalala Waaqayyoo keessa namni akka hin jiraanne kan nama godhu baay'eedha. Waa dubbachuun barbaada. Jaalalli Waaqayyoo jireenya namaa keessa jiraanna namni fedha mataasaa hin jiraatu. Na dhaga'amu. Yaada mataasaa, hawwii mataasaa, barbaachisummaa mataasaa hin jiraatu. Biyya lafaa kana keessatti namni waan fedhu baay'ee qaba. Waan hawwu baay'ee qaba. Waan barbaadu baay'ee qaba. Inni caalu garuu jaalala Waaqayyooti. Gooftaa keenya Yesuusin fakkeenya guddaa jireenya keenya keessatti kaleessas har'as isuma barabaraa waan ta'eedhaaf hamma dhaloonni kun darbee deebi'ee dhufutti hangafni keenya ilma Waaqayyooti. Wangeela Maariqoos boqonnaa 14 gaafa dubbiftan lakkoofsa 32 irraati yeroo gooftaan keenya Yesuus biyya lafaa kanarra cubbuu ilmaan namaa baachuudhaaf dhufee yeroo du'a isaatiitti yerootti dhiyaate kadhata Gisimaanii irratti yeroo kadhate iddoo argamsa Gisimaaneetti kadhata guddaa tokko kadhate. Kadhate cimaa inni wanti fuuldura isaa jiru dhiphina guddaa, muddama guddaa, ari'atama guddaa haga leeyya'utti, haganni salphatutti, haganni qullaa ta'utti wanti qophaa'eef guddaa akka ta'e beeka Yesuus.
igisaa banaa waan ta'eef Waaqayyo waan ta'eedhaaf hafuura qulqulluun gaggeeffama waan ta'eedhaaf bartoota wajjin iddoo argamsa sana gaafa dhaqanii kadhadhaa isaan irraa madarbaa dheeboo tokko siqeetu Waaqayyo waa kadhate. Yaa abbaa yoo fedha kee ta'e xoofoon dhiphinaa kun narraa darbu jedhe. Yoo maal kee ta'e yoo fedha kee ta'e. Garuu akka ni fedhe toon ta'in akka jaalala kee haa ta'u jedhe. Jaalalli Waaqayyoon caala waan ta'eef. Jaalala Waaqayyo keessa jiraachuu keetti gooftaa keenya Yesuus irraa baranna. Yoo fedha kee ta'e of keetti lubbuun koo dhiphatteetti jedhe bartootaan. Lubbuun koo dhiphatteetti na keessatti. Kanaafiyyuu maalan godhaadha nan kadhadhe isaan irraa siqee kadhate. Kadhannaan kadhate maa inni yoo jaalala kee ta'e narraa darbu. Miti yoo ta'e immoo narratti haa ta'uudha. Hankoo garas kan kee, fedha koo garas fedha kee, hawwii koo garas hawwii kee, jaalala koo garas jaalala kee. Haleluuyaa. Jaalalli Waaqayyo jireenya namaa keessa jiraanna namni rakkina gidiraa obsuu danda'a. Muddama obsuu danda'a. Jaalala Waaqayyo keessa jiraachuu keetti garuu eebbi guddaan jira. Gooftaan keenya Yesuus kadhata kana kadhate. Garuu wanta inni kadhate otoo darbeedha. Akka fedha isaati. Wanta inni dhiyeeffate. Caalaatti barbaada kan inni qabu garuu fedha abbaa isaa raawwachuudha waan ta'eedhaaf. Kadhannaan gooftaa keenya Yesuus kadhate suni Waaqayyootti yaada isaa dhiyeeffachuudha malee yaadicha mormuu miti. Hin fudhate dhiphinicha keessaayyuu xooficha keessaayyuu hin dhuge. Hin du'een qabame du'ee du'aa ka'e. Mo'atee immoo galataaf dhaabateera. Haleluuyaa. Jaalala Waaqayyo keessa gaafa jiraannu wanti aarsaa nu kaffalchiisu jiraachuu danda'a akkuma gooftaa keenya Yesuus. Kan gooftaa keenya Yesuus cubbuu ilmaan namootaaf du'uudha waan ta'eedhaaf du'ee du'aa ka'eera. Har'a jaalala Waaqayyootti gaafa jiraattan miidhama baay'ee, rakkina baay'ee, chaalenjii baay'ee, dhabuu baay'ee, muddama baay'ee keessa galuu dandeenya. Phaawulos akkas jedha. Eenyutu jaalala gooftaatti gargar na baasaa jedhe. Du'amoo gidiraamoo beelamoo maal inni jedhe. Jaalala Kiristoositti kan gargar na baasu maa inni. Jaalalli Kiristoos du'aa garas waan ta'eef. Eenyu gargar na baasa argachuudhaa jedhe. Dhabuudhaa maalidhaa jedhe. Kanaafi jaalala Waaqayyootti jiraachuun eebba guddaa qaba, ulfina guddaa qaba. Sagalee Waaqayyoo keessatti gaafa laaltan warri jaalala Waaqayyootti jiraatan Waaqayyo harkaa waan fudhatan qabu. Mee waan isinitti hima waan gabaabaa tokko. Jaalala Waaqayyoo keessa yeroo jiraannu waa sadii beekna jedhee namana. Tokko jaalala Waaqayyoo keessa yeroo jiraannu wanta Waaqayyo nuu kenne ameen jennee fudhanna. Kennaa Waaqayyo nuu kenne. Wanta Waaqayyo mana keenyaaf kenne, bara keenyaaf kenne, biddeena keenya irratti, gaa'ila keenya keessatti, waltajjii keenya keessatti. Namoonni jaalala Waaqayyoo qaban, jaalala Waaqayyoo tola jiraatanii wanta Waaqayyo isaanii kenne ameen jedhanii Waaqayyo harkaa fudhatu. Kan koo bichaan haa ta'u, kan mataa koo bichaan hin jedhani. Waaqayyo immoo warra isa jaallatan beeka. Warra jaalala isaatti jiraatan beeka. Roomaa 8 lakkoofsi 28 maayidha. Sagalee Waaqayyo jedha warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessadha. Waaqayyo warra isa jaallatan gargaaree gara gaariitti isaan geessadha. Inni jedha warra yaadaan qabe sana waameedha. Warra waame immoo qajeelota godheedha. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan ga'eedha. Haleluuyaa. Nuni Waaqayyoon jaallatamuu keenya beekna taanaan Waaqayyoon hin jaallanna. Yeroo Waaqayyoon jaallatamnu immoo waamamnee waamicha Waaqayyo keessa oollee bulla. Warra yaadaan qabe waameedha. Warra waame immoo qajeelota godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan ga'eera. Jireenya keenya keessatti wanta ofii keenya ta'u caalaa wanti Waaqayyoof ta'u taanaan waan guddaadha. Barbaachi namoota baay'ee maal ni beektu? Wanti isaanii ta'uu dide sun isaanii miganne taanaan barbaaka sanarraa kan ka'e isa Waaqayyoof ta'e keessaa bahu. Jireenya Waaqayyoo migate keessaa bahu. Warri yaada Waaqayyoo keessaa ba'an immoo kisaaraadha, du'aadha, dadhabbiidha. Waa'ee jaalala Waaqayyoof naqe. Warra isa jaallatan jedha Waaqayyo karaa hundumaa gargaaree eessumaan iyyuu dadhabina kee, muddama keetti, dhukkuba keetti, yaaddoo keetti, ari'atama keetti karaa hundumaa gargaaree jedha. Waaqayyo karaa tokko gargaaree karaa tokko nama gargaaruun dhiisu. Gaafa nama gargaarume jaalala isaa warra qaban warra isa duukaa deeman Waaqayyo karaa hundumaa gargaara. Sin eebbisa aboonaa kennameen. Waaqayyo karaa hundumaan waan hundumaan si haa eebbisu. Kanaaf Roomaan kun maalidha? 8 lakkoofsa 28 Waaqayyo warra isa jaallatan jedha. Warra inni jaallatu baay'een Waaqayyo nama hundumaayyuu jaallata. Warra qobaatti garuu isa jaallatan barbaada. Maalidha abbaan barreessaa Xiimotewos Phaawulos gaafa dubbatu
Waaqayyo fayyisaa nama hundumaatti dha mitiire addumattuu kan amantootaati. Waaqayyo nama kamiinuu hin jibbu garuu warra isa jaallatan beeka Waaqayyo karaa hundumaan gargaara. Sineebbi sardaa qabee Waaqayyo si haa gargaara. Waaqayyoon jaallachuurraa kan ka'e jireenya kee dabarsitee kan laatte Waaqayyoon jaallachuurraa kan ka'e jaalala horii jaalala biyya lafaa jaalala waaqa tolfamaa kan ifte gammachuu qabdati. Waaqayyo akkasiin jedha karaa hundumaan si gargaara jechaa jira Waaqayyo. Warra akkasiin gargaara Waaqayyo. Kanaafiyyuu namni gaafa jaalala Waaqayyo keessa jiraatu firoottan koo wanta Waaqayyo kenneefi fudhata kennaa Waaqayyo. Lammaffaa Waaqayyo warra jaalala isaa qaban keessatti yookaan achi warra jaalala Waaqayyo jiraatan keessatti wanta inni godhu keessatti waan barbaade sana Waaqayyo erga nuu kennee waan barbaade immoo nurraa fudhachuu barbaada Waaqayyo. Nurraa fudhachuu danda'a Waaqayyo waan barbaade. Nama yeroo hundumaa dhageessan caafata qulqullaa keessa waldaa kiristaanaa keessatti dhageessan Iyyoobiin gaafa laaltan Iyyoob nama qajeelaa ture biyya lafaarraa. Bara Iyyoob keessatti namni akka Iyyoob qajeelaan hin jiru. Badhaadhaas ture. Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa gaafa dubbiftan. Qabeenya inni qabu hundumaatti garuu seexanatu inaafe. Bantii waaqaa keessatti tokkummaa qulqullootaa walakkaatti argame seexanni. Walga'ii qulqullootaa walakkaa dhaqeedha. Maa jedheeni jireenya Iyyoob irratti wanta Waaqayyo eeggate argee Waaqayyo seexanni Iyyoob irratti maal akka yaadaa jiru arge. Yaada kee garbicha koo Iyyoob irra keessa jedheen. Waa Iyyoob baay'een nageessu. Situ jedhee gaafa haasoo Waaqayyootiin. Mana Iyyoob jireenya Iyyoobitti haaxire malee. Otoo irraa diigdee jireenya isa rukkutame si ganaa jedheen. Ani garuu Iyyoobiin nan beeka jedhe Waaqayyo. Kanaafiyyuu Iyyoob irratti Waaqayyo jireenya isaa eenyummaa isaa waan beekuudhaafi wanta Iyyoob irratti seexanni abbale sana dabarseetti kenne garuu lubbuu isaa akka inni hin miine godhe. Yeroo lama irratti seexanni jireenya Iyyoob irratti argisiisu tokko qabeenya isaa lammaffaa fayyaa isaa irrattidha. Yeroo sana garuu Iyyoob jaalalaan fuula Waaqayyo deddeebi'aa ture. Gammachuudhaan deddeebi'aa ture. Of kennuutiin deddeebi'aa ture. Jaalala Waaqayyo irraa dhala dhabuudhaan horii dhabuudhaan saawwan gaala harroota dhabuudhaan Waaqayyo irraa addan baane. Mee waan isinitti himee xumura. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee jaalala isaan Waaqayyoof qaban manarra dhaabata. Yoo manni sokkeen sokka wajjin, yoo horiin sokkeen sokka wajjin, yoo bifti sokkeen sokka wajjin, yoo walitti bu'iinsi tokko uumameen sokka wajjin, jaalalli Waaqayyo garuu haalotaa garasidha. Horii qabnuu garasidha. Horii argannee garasidha. Meetiif warqee qabnuu garasidha. Jaalala Waaqayyootti yoo jiraanne Waaqayyo karaa hundumaa nu gargaara. Kutaa kana dhagaa bareechate karaa hundumaa. Haleluuyaa. Waggaa dura keessanii bara 2018 bara dhufaa jiru. Waggoota fuuldura keessan kana jiru. Karaa hundumaa sinaa gargaaru Waaqayyo. Karaa gaa'ilaa, karaa dhalaa, karaa manaa, karaa hojii, karaa fayyaa, karaa dinagdee, karaa hundumaa sinaa gargaaru Waaqni waaqota. Warra isa jaallatan Waaqayyoon gargaara. Waaqayyo garuu nama hundumaan jaallata. Warra isa jaallataniif garuu Waaqayyo karaa hundumaa gargaara. Isa dhumaa warra Waaqayyoon jaallatan jaalala Waaqayyo warra qaban keessatti Waaqayyo iddoo barbaadan ta'aniyyuu Waaqayyoon hin jaallatu. Haala kam keessayyuu ta'anii. Warri jaalala Waaqayyo qaban saniin gara tokkoffaa wanta Waaqayyo kennee fi ameen jedhanii fudhatu. Lammaffaa waan isaanii kenne keessaatii yoo Waaqayyo fudhates Waaqayyotti gammachuu qabu. Waan barbaades hin fudhata Waaqayyo isaanirraa. Ni sadaffaan haala kam keessa taa'ameeyyuu Waaqayyoon hin jaallatama. Warri Waaqayyoon jaallachuu beekan. Yeroo Waaqayyo nuu kennus ameen jennee fudhanna. Yeroo Waaqayyo fudhatus ameen jennee fudhanna. Yeroo Waaqayyo haala wayii tokko keessa nuu kaa'us ameen jennee mateenya. Malee bu'aa bayii raafamaa amma camaa miti. Ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 12 maalidha? Warra obsa qabeeyyii turan sana ni yaadadhaa'idha. Warra obsa qabeeyyii turan sun jedha. Phaawulos fa'aa warra darban gaafa laaltan keessumattuu fakkeenya godhee kanaa sa'unni nama sinii kaasa Iyyoobiin mee Iyyoob faatiin laalaa'idha. Warra darban warra obsa qabeeyyii sanadha. Isaan obsuu isaaniirraa kan ka'e nuti immoo akka warra waan gammachuu qaban isaan lakkoofneedha. Yeroo Waaqayyo karaa garagaraa raagota darban abboota amantii Phaawulos fa'aa gaafa laaltan ergamoota akkuma kana Iyyoobiin gaafa laaltan sababii Kiristoosin jaallataniif sababii Waaqayyoon jaallataniif ari'atamni baay'ee muddamni baay'een gaafa ragaa ture Waaqayyotti gammadaa turan. Waaqayyotti gammadanidha. Maaliif beektu haala kam keessatti Waaqayyoon jaallatama. Hojii ergamootaa keessatti gaafa laaltan Phaawulos fi Sillaas gaafa mootii Roomaatiin qabamanii biyya Roomaa keessatti mana hidhaa halkan walakkaa gindillaatti harka isaanii miilli isaanii hidhamee dhanqa isaanii irra dhiigni cobaa maaf faarfatan.
Kan isaan faarfachiisu koo hidhamuu miti. Dhiiga dhangalaasuu miti. Maa inni ree jaalala qabantu isaan faarfachiisa. Haleluuyaa. Warri jaalala qaban hin faarfatu. Warri jaalala qaban hin tajaajilu. Warri jaalala qaban Waaqayyoof jiraatu. Hammuma jaalala qabnu sana ammoo jiraanna Waaqayyo wajjiniin. Jaalala Waaqayyootti jiraachuu waan dubbachaa jira. Harkisni baay'een jira bara kana keessa namoota baay'ee kan waamu. Hojii ergamootaa keessatti gaafa ilaaltan Phaawulos fi Sillaas halkan walakkaa faarfatanii harki miilli isaanii hidhaadha hin faarfatanii. Silaa namni faarfate namatti toledha nama gammadedha. Akka foonitti gammachuu hin qaban akka hafuuratti garuu gammachuu qabu. Ergaa dhama waan isinitti hima. Waaqayyoon jaallatta taanaan jaalalli Waaqayyo si keessa jira taanaan jaalala Waaqayyo qabda taanaan jireenya keetti keessatti eenyummaa keetti gaabaatti haasaan jira. Hiika jaalalaa keessan galleen waa'ee jaalala Waaqayyo bichaan haasaa jira. Hiikti jaalala baay'ee bal'aadha biraan ga'amu. Jaalala Waaqayyo garuu inni hangafaaf inni guddaan wanta kam caala wanti godhamuu malu haala kam keessatti iyyuu Waaqayyo maal inni ree hin jaallatama. Sagalee Waaqayyo keessaa Taduraa Qorontos 2:9 gaafa dubbiftan wanta Waaqayyo warra sagaalataniif qopheesse jedha. Waaqayyo warra sagaalataniif wanta inni qopheesse jedha. Iji namaa hin agarre, gurri namaa hin dhageenye, yaadni namaa qorees bira ga'uu hin dandeenye jedha. Iji namaa hin agarre meeshaan dubbisu gurri namaa hin dhageenye jedha. 2:9 akkas jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiin. 2:9 Caaffata qulqullaa'u keessatti waan Waaqayyo warra sagaalataniif qopheesse iji namaa hin argine. Gurri namaa hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye hin jedhaayidha. Waan eenyuuf qophaa'e warra Waaqayyoon jaallatan. Warri Waaqayyoon jaallatan Waaqayyoon jaallatamoodha. Gooftaa akkati gantuudhaaf har'a sitti baay'achuu danda'a waamichi baay'een. Dargaggummaa kee keessatti iddoo mana hojii kee ammaa keessatti istaafii kee ammaa kana keessatti dargaggummaa kee ammaa kana keessatti biizinesii amma hojjettu kana keessatti hojii dhabdummaa kee ammaa kana keessatti akkati jaalala Waaqayyo irraa adda baatuudhaaf maaltu si waamaa jira. Waaqayyo garuu akkasiin jedha. Otoo na jaallattu samma dhabdee garas innati fudhachuuf jirtu ija namaatuun agarre malee. Ija namaa jechuun ati mataan kee agarre jechuudha. Nama waan taateef Waaqayyo garuu waa si ilaaleera. Gurra keetuun dhageenya malee. Waaqayyo biratti waa si dhaga'ameera. Yaada keetuun beekne malee bira hin geenye malee. Yaadi namaa qoree bira kan hin geenye Waaqayyo waa qabeera. Garuu maa dhibatti lakkoofsa kun irratti Taduraa Qorontos 2:10 Waaqayyo garuu jedha hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'iseera jedha. Hafuurri qulqulluu waan hundumaa yaada Waaqayyo isa gaffagoo iyyuu qoree biraan gaa'edha. Waaqayyoon hin jaalanne taanaani abdii du'a boodaa qabna. Duunee kaanee bichaayyuu miti har'umayyuu boru Waaqayyo akka waan haaraa godhu namanna. Waamicha dhumaa tokkoon sinii godha. Iddoo waan garaagaraa kan dhaggeeffattan sagalee kana biyya keessa biyya alaarraan deebi'e ammas dargaggoon hoggantoonni mootummaa miti mootummaa tajaajiltoonni namoota kamiyyuu ta'a. Gooftaa Yesuusitti illee kan hin amanne jaalalli Waaqayyo kamirran caala horiirran caala meetiirran caala dargaggummaarran caala. Warra Waaqayyoof jiraatan warra Waaqayyoon jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessaayidha. Kutaan jalqaba isinitti dubbadhe. Innammaa kun garuu warra sagaalataniif wanta Waaqayyo qopheesse iji namaa hin argine gurri namaa hin dhageenye yaadni namaas qoree bira ga'uu hin dandeenye jedha. Kan kee qabamee qophaa jira. Kanaaf jette hin goyyomfamiin. Yeroo kana booddee waa argitaati nan amana. Jaalala Waaqayyoof jettee baddaaf gammoojjii keessa sojoortu Waaqayyo irraa gargaramu jettee dhugaatti kan jiraattu. Waaqayyo ija keetti waan hin mul'anne eeboo isii qopheesseera. Waan gurri kee hin dhageenye dhaloota qabe Waaqayyo isii qopheesseera. Waan yaadi kee yaadeen beekne Waaqayyo isii qabeera. Sin eebbisan magaru. Waan takka iji kee hin agarre, waan gurri kee hin dhageenye, waan yaadni kee takka hin yaadne, waan maatiin kee hin agarre, waan namni hin dhageenye, waan eenyumtuun qalbeeffanne Waaqayyo wanta haaraatiin gara kee dhufu. Wanta haaraa baatee gara kee dhufu Waaqayyo. Si eebbiseera maqaa Yesuusiin. Gaa'ila kan barbaaddu, hojii kan barbaaddu, mana kan barbaaddu, maaliyyuu kan barbaaddu waan haaraa siif laatu Waaqayyo. Kunin ta'a amaneera. Jaalala Waaqayyo faallaa gara keessanitti kan fiigu, jaalala Waaqayyo keessaa kan sin baasu, daqiiqaa tokkoof siniin kadhadha. Yaa Waaqayyo waa'ee sagalee kanaaf si haa galatu. Boleessa kana, boleettii kana, nama kana wanti wal'aansoo qabaa jiru jaalala kee keessaa baasuudhaaf karaawwan garaagaraa, ergaawwan garaagaraa itti ergamee qilleensa irra haaloo ta'an
horiidhaan karaa mul'atu karaa mul'aniin wal'aansoo qabaa kan jiru humna maqaa Yesuus Kiristoosin nama kana biraa kana fi'aa ta'u. Hafuurri kee inni gajjabeessaniin dhugaan sun immoo inni yaada keessa gaffagoo namaa ibsu immoo nama kanatti haa dabalu. Caalee keetti haa argamu. Humna moo'ichaa kenniif. Humna maqaa Yesuusin humna argatu irraa qabii. Jaalalli Waaqayyo har'aa qabee si keessaa caalaa dabalaa haa bulu. Si eebbiseera. Humna maqaa Yesuusin. Ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa jaalala Waaqayyo keessa jiraadha. Obboloonni viidiyoo kana daawwattan iddoo waan garaagaraa teessanii yeroo waan garaagaraatti sagantaalee kana fakkaatan qabadheetan isin argama. Jaalalaaf fedha Waaqayyo yoo ta'e Waaqayyo nu gargaare akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2017 fi 2018 kanatti yeroo seennu barumsa takkataa taayyoo kana itti fufinsaan yeroo waan garaagaraa dubbii Waaqayyo ragaa godhannee dhugaa sagalee Waaqayyo dhaabannee jabina hafuura keenyaaf kan ta'u waan Waaqayyo qalbii kootti fide waan nu hubachiiseen isin biraan ga'a. Ammasitti garuu YouTube keenya subscribe gochuudhaan, share gochuudhaan, comment gochuudhaan karaa akkuma kanaallee toora Facebook keenya Agarsiftu TV Worldwide waan jedhu qabna waan ta'eedhaaf akkasiin gargaaramtan akkuma kana dabalatee TikTokiin keenya Agarsiftu TV kan jedhuun TikTok karaa sana hordofuu dandeessu akkuma kanaallee peejiin keenya Agarsiftu TV kan jedhu qabannee jirra karaalee kana akkasiin hordoftan koomentii share akkasiin gootan hiriyoota keessanii maatii keessaniif gooftaa kan hin qabne biraan akkasiin geessan jaalala Waaqayyoon waamicha akkasiin dhiyeessan Gooftaan Yesuus bara keessan haa eebbisu warra Waaqayyoon jaallatan Waaqayyo karaa hundumaa hin gargaara. Sana eebbisu.